daqiiqaa 30 hin guunne keessatti fixadhee ba'utti jira. Odeeffannoo kennuufis tajaajiluufis haala salphaa fi mijataadha. Asitti hundumtuu alerta ta'eetu abbaa dhimmaa kan keessummeessu. Akka malee gaarii jira. Warra tajaajilamuufillee warra kennuufillee baay'ee haala gaariidhaan. Naamusa tajaajiltummaa irraa barbaadu akka guuttachuu danda'u wiirtuun kun gahee mataasaa dabala. Akka hojjetaatti nutis gammachuu gaarii qabna jechuudha. Deddeebiin uummataa fooyyee ta'uu isaati. Waan dhufisaniif yoo suuqee fadhee deemee akka hojii keessatti fidhee deemee gaarii jira. Akka malee gaarii jira. Tajaajilli kan duriitii fi kan amma garaagarummaatu jira. Ufnee waraqaa fudhannee seenaan lakkoofsan nu kennama. Biiroo barbaannee san hin deemna. Ajasaniifuu salfiinis hin baay'atu. Tajaajila bareedaa nu kennu. Daqiiqaa 30 hin guunne keessatti fixadhee ba'utti jira. Tajaajilman kan amma gamsaa. Yeroo duraa waajjira adda addaa garagara jiru. Fagoo adda jiru. Amma seektarii 32 as jiru asumatti wanta barbaadan keessummeeffamanii yeroo muraasa keessatti xumuranii deeman. Nuufillee amma yeroo duraa bakka garagaraa jiran seektaroon yeroo hordofii fi deeggarsa kennuu deemnu seektara adda addaa deemna. Amma yeroo hordofii fi deeggarsa illee yoo kennuu hedde asumatti arganna. Nuuf warra tajaajilamuufillee warra kennuufillee baay'ee haala gaariidhaan. Akka duraanii galmee keessan baasnaa, galmeen keessan dhabamee, galmee barbaannaa wanti jennu hin jiru jechuudha. Galmeen asuma sarvararra taa'ee jira waan ta'eef sarvarumarraati galmee isaanii ilaalle wanni isaan gaafatan wajjiniin wal simaayii waan jedhu san yookiin waan guuttachuu qaban akka guuttatan itti himnee oggusuu guuttatanii tajaajila barbaadamu san automaatikaalii argatanii deemaa jiran jechuudha. Tokko kana faayidaan nuti arganne. Lammaffaa immoo achi dhaqii biiroo akkasii dhaqii galiin kutaa akkasii jiru waan jennu sun nurraa hambiseeti asuma siisteemaan erginaa fi jarri siisteemuu isaanii banatanii ilaalaniiti idduma keenya kanarratti bilbila isaanii guuttata sanarratti kana kaffalaa koottaayii jedhanii isaaniifis kennu bakka tokkos jirres waan ta'eef ilaa foddaa san bira dhaqiiti kaffaltii kee achitti opereet godhadhuuti kootti jennaani otoo bu'aa bahii tokko naqin asumatti deebi'ee dhufaa jechuudha. Nutis odeeffannoo kennuufis tajaajiluufis haala salphaa fi mijataadha. Yeroo tajaajilaa hin qusata, yeroo tajaajilamaas hin qusataa jechuudha. Duraan fakkeenyaaf namni tokko mirkaneessa gahumsa ogummaa baafachuuf yoo nu bira dhufee waajjiratti ni iyyata. Sana booda deemee kaffaltii kaffala. Iddoo biraa deemee immoo nagahee sana risiititti jijjiiree warra galii bira dhaqee achi jijjiiree nu bira dhufa. Adeemsa dheeraa erga deemee booddee nu biraati fudhata jechuudha. Amma garuu namni tokko mirkaneessa gahumsa ogummaa fudhachuu yoo barbaade asuma dhufa. Asumatti siinqee baankiin as jiran kaffala, teelee birriidhaan asumatti kaffala. Warri galii asuma bira jiru. Daqiiqaa 30 yoo baay'ate daqiiqaa 40 keessatti dhimma isaa fixatee deema jechuudha. Waan guuttachuu qabu guuttatee yoo dhufe fixatee deema. Akka tasaa waan guuttachuu qabu mootuun guuttatiin yoo dhufe immoo itti himnee deemee waan sana guuttatee dhufe deebi'ee yeroo dhufutti daqiiqaa 30 keessatti fixatee deema jechuudha. Abbaa dhimmaaf deddeebiinsaa baasiinsaa waan baay'eedha abbaa dhimmaaf kan qusatu. Even as keessa gaafa seenu satisfaakshiniin abbaan dhimmaa qabu itti gammachuun abbaan dhimmaa qabu duraan biiroo deemee waan argu keessa addaa jechuudha. Asitti hundumtuu alerta ta'eetu abbaa dhimmaa kan keessummeessu waan fuula ifaa argaa waan bareedaa argaa iddoo gaariirra taa'ee keessummaa waan ta'eef gammachuu guddaa qaba. Nuun immoo akka hojjetaa nama tajaajilu tokkotti fakkeenyaaf abbaan dhimmaa sitti dhufee waan barbaadu sana daqiiqa barbaadu sa'aatii barbaadu keessatti argatee deemuun gammachuu guddaadha nuuf. Kan biraan nuumaaf seeftiin keenya iddoon teenya hojjennu qulqullinni isaa haalli nageenya isaa baay'ee eegamaadha waan ta'eef akka hojjetaatti nutis gammachuu gaarii qabna jechuudha. Jiraatan magaalaa kana tajaajila mootummaa irraa argachuuf gara mootummaa irraa amantaa waan qabuuf rakkoon kiyya kun na hiikkata jedhee amantaa waan irratti horateef baay'inaan garan akka dhufu taasifamee jira waan ta'eef wal amantaan akka jiraatu walitti dhufeenyi akka cimu gahee guddaa taphatee jira kan jiru kana kaasuu barbaadeetan. Inni biraa alseerummaa hambisuu keessattis baay'ee bulchiisa magaalaa Adaamaatii fi keessattiyyuu mootummaa as jiruu fi ummata kanaan dura gargar qoodaa kan ture inni alseerummaadha. Dallaala san baay'ee minimaayiz godheeti kan jiru.
iftoominni uumamee jira. Iftoominni uummata biratti hojjetaa birattis uumamee jira waan ta'eef kan akka bu'aatitti lakkaa'uu dandeenya. Wanni gaariin dhufe hojjetaa biratti sa'aatii dabarsuun hin jiru hojjetaa biratti. Sa'a hojii eegee sa'a hojii kabajee lamaaf walakkaa yoo jedhame lamaaf walakkaatti argama. Torbaaf walakkaa jedhame torbaaf walakkaatti argama. So kanaaf hojjetaan naamusa tajaajiltummaa irraa barbaadu akka guuttachuu danda'u wiirtuun kun gahee mataasaa dabala. Wiirtuun kun waliigalatti magaalaa Adaamaatiif uummata magaalichaatiif mootummaadhaaf bu'aa maal buusee kan jedhu kun waliigalatti yoon kaasu inni tokkoffaan deddeebii uummataa gaafa laallu tiriinduma kanaan duraa fi amma gaafa laallutti deddeebiin uummataa fooyyee ta'uu isaati jechuudha. Waliigalatti fooyyee ta'uu isaa kan akka bu'aa tokkotti kan ilaalle ta'uu isaati. Inni lammaffaan kan kanaan dura tiriindii jiruunis kan ture dallaalli gidduu uummataa fi akkasumas immoo tajaajila gidduu taa'ee kan hojjechaati ture. Dhimma fixaan kalee kan tajaajila ture har'a dhimma fixaan giddu galichaa jechuudha. Wiirtuu kana waan ta'eef. Inni sadaffaan sooshaal sarvis kan jennu beekumsaan walitti dhiyeenyaan maal jennu kun hir'iseera jechuudha ammatti. Namni tokko waajjiraa miti ka dhufu wiirticha dhufa waan ta'eef gaafa wiirticha dhufu nama beekeen dhufu ebiluu biraan dhaqeedheen dhufu soo siistamichi diriireera waan ta'eef kanaaf naannoo kanatti walitti dhiyeenya wajjin wal qabatu hirummaa wajjin wal qabatu dhimmoota kanneen wajjin wal qabatu kutuun isaa kun akka bu'aa tokkootti laaluun dandeenya. Inni biraa immoo kan sirriitti laalle keessa akka bu'aatti yoo xiqqaate abbaan dhimmaa kanaan duratti seektaroota keenya bittinnaa turanii har'a galuu tajaajila tokko dhufee tajaajila hedduu bakka tokkotti argachuu danda'a jechuudha. Fooddaa 12 irratti gaafa laaltu tajaajiloota 138 gaafa laalu bakka tokkotti argata jechuudha. Bakka tokkotti mandara tokkotti wiirtuu tokko keessatti argata waan ta'eef inni kun abbaan dhimmaa yeroo isaa akkasumas immootu baasisaa hir'isuu keessattis bu'aa guddaa waliigalatti akka magaalichaatti kan nuu fide ta'uu isaati. Komiin hundumtuu achitti kan laallamu kan hiikkatu firoont ofiisiin hoo kan dadhabu taate baak ofiisiin achitti murtii akkaataa itti kennuu danda'u. Hojjetaan achi keessa jiru tajaajiloota kenname 138 kan eeggattummaa qaama kamuu kan hin qabne jechuudha. Ittaana kantiibas ta'e koree qabu itti gaafatamtoota seektaraa kamuu kan hin eegne ta'uun isaa waliigalatti siistamichi isaa lafa qabachuu fi siistamichi ofii of sochoosu hojjetaan ogeessan mana saniis siistamicha socho'uun kun waliigalatti akka bu'aatti kan laalle.